Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota obboleeyyan Islaamaa hawaasa social media irra jirtan kan karaa hundaan jirtan hundi keessan miidiyaa MEN miidiyaa madda nageenyaa galateeffachaa jechuudha. Miidiyaa madda nageenyaa har'aa ana bakka buusee gara ijoollee biyya isaaniidha diina dhufe ofirraa deebisuutti rukutaman san kan du'anis ni jiru warra akka silaa affaariitii fi akka silaa jaraatii du'ee jiru akka rabbiitiif immoo jiraachaa jiru warra silaa amma warra qabrame keessaa osoo ta'uu danda'u rabbiin subhaanahu wa ta'ala rahmata isaatiin isaan hambisee hanga kam akka biyya isaaniitiifis tahee saba isaaniitiifis du'an agarsiisee asirratti waan ibsuu barbaadu xiqqoo takka nuti affaar haadhotu jennee ishee ajjeesuun karoora keenyaa miti laakiin lafa keenya dhuftee biyya keenya dhuftee nama keenya dhawurratti ofirraa deebisuu irratti jechuudha malee ani du'a islaamaaf islaamii wal dha'u faastuufiin namni keenya hamma ishee ajjeesuun yaan qabne isinitti hima hamma namni keenya islaminaa ofuun jiru isa gaafa duraa du'e affaarticha san booraatti irratti salaatanii dhiqaniiti gadi ergan tokko gaalli affaariidhaa keessa deemeeti eessarraa dhufee hamma eessaa dhufee dheedutti jira hamma waan kee bakka jedhamu yoo beektan jechuudha harawa bira hintuu kun namni keenya maaliif islaminaa ofaa jira waan ta'eef haa ta'u waan dirqamaan itti dhufe kana ofirraa deebisuutti ijoollee wareegamarra gahanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala rahmata isaadhaatiin isaan hambisee ijoollee lama bira dhufee jira eenyu isin jedhan Indiris Abduu Hasanootii fi Umar Ibrahim Abdurrahman bira maqaa miidiyaa madda nageenyaatiin deeggarsa godhiif 2,200 kenniif naan jedhaniif kanas kallattii kenneefi inshallah san wajjin xiqqoo haasawaa godhe jeeti mee bakka meeqa kan si dhawaa ana bakka afur moo kana bakka afur laa ilaaha kana tokko mataa jechuudha bara dhagaa reesna dee tokkollee kana dheera tokko asii tokko jeefana dheera tokko miidhana akkana hin oomishamu dheera inni kun immoo wani baarudii jecha kanaammoo baarudiidha yaa allah Rabbu baasee mataa dhawame adda kana dhawame harka dhawame miila dhawame rabbiin baasee jira jechuudha inni kun yoo mee eessa kan dhawamte yoo ani immoo kun waan dhaameera sitina chamaara dhaameera yaa allah madiif maa guddaa dhiiroo kun immoo mee achi gargaarsa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun aboo baga rabbiin sin hambisee baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala sin hambisee rabbiin ammas jaran sin hambisu zulmii nurra jirtuu fi rakkoo amma deemtu tanas rabbiin subhaanahu wa ta'ala nurraa haa dhaabu lola gidduu keenya guddoo afar jiru kanaas rabbiin haa dhaabu wareegamtoota warra gartee biyya isaanii irraa deebisuutti du'ansaniifis rabbiin subhaanahu wa ta'ala haa araaramuu fi asirratti barnooti islaama ajjeesuu deemuun qabnu waan keenyaaf jecha garaan naateeti waan keenyaaf guddaadha jennee sultaana kana moo ishii haasawe kanaafuu asirratti waraana banuu kana dhugaa musliima keenyaa isaanii ajjeesuu isaanii barbaannee miti asirratti ajjeesu naan du'ana malee waan keenya jechuu keessa galleeti waraana kana banuu jirra malee islaama ajjeesuun kun dasna hin jedheetin miti laakiin biyyinni keenya gaafa bade biyya eenyurra jiraannaa biyya isa eenyuu jiraachuu dandeenya kan jennu laalleeti namni waan ofiitiif hin du'an immoo islaamummaan isaatu shakkii kan jedhamtu jira amma deeme isaanis azaan godhanii salaatanii waggaa salaatni gahe isinis wal lolaatuma azaan godhanii salaatan akkasii wanni isaa dhahamaadha rabbiin ilma nurraa haa qabu nurraa haa qabu zulmii islaamaa ofirraa deebisuu ammas immoo waan dhibu tokko jira waan dhaamsa kiyya waan dhaammadhuun qaba isin gaammoo gama miidiyaa miitiin keessanuu jiraadha galatoomaa ulfaadha jajjabaadha isinis atis immoo gama dhuunfaa keetiitiin akka amaanaa kana galmaan keessatti jiraadhu rabbi si haa jiraachisu waan kan jettee rabbi siif haa kennu bilisummaan immoo baraanuma rabbiin waa godhu tokkoffaa biyya keenya irratti nuti biyya namaa dhaqneetiin biyya keenya dhuguma walitti dhiyeennaa walitti rafnaa waliin deemnaa waliin jiraanna turre musliima ummata musliimaa taanee immoo dhufaniiti biyya keenya irratti ganda keenya irratti
dhufanii ganda keenya irra bobba'anii nuyi laafaa qabnaa laafaan keenya sun deemnee muka ciratee muka isaatiin bulata mootummaa isa gargaaru waan hin qabneef amma wakki yeroo saniif maaliif kuttan muka kana jechuun dhufee sanillee ni dhaabanii hirfii dhalaanii hirfii jechuun hirfii qonnatti qotan kana maa kuttan dhiyaagata lolli irratti ka'e kun hirfii maaliif kutattanii jennaan hayya hirfii baadaan kutatinaa ta'e du'aadha afaan qabdanii gaarii amma rakkoon geesse lolli ni jenne akka sanitti itti jalqabeen isinin jedha nu irraa mixaarra jalqabnaani akka ganaadhaa immoo isa harawaa san irratti gaanutti baada dhumiisaati nuyi gama keenyaan kunoo gaalaa nama walkeedhaa immoo innidhaa naqu jiranii kana obsaa turre ammaan booda kunoo gaayyaa lakkee nuyi isaanumaa jin dhumuun wayyaa jedhanii isaan sachiidhaan itti jalqabanii ammas isin immoo laali federaalillee kan dhufe nuyi irraa nu dhaabeeti nuumarratti bobba'ee ammallee kan jiru ganda keessa laali ganda wallaahi rabbii kiyyatti kakadhee jira ganda dhufee kiyyaati kee jira dhufee jira amma federaalli mana barumsaa sanirraa immoo bishaan achi dhugna nuti ijoollee dhaqeen waraabdii nadhoo dhaqeen waraabdii san keessatti dhufanii achi keessatti qubatanii jiran laali ammallee maallo silaa kan itti wallolle ni huuhuu gadi baaneeti daangaa irratti kan wallolle inni immoo dhufee ganda walakkaa dhufee taa'ee jira sunillee akka miidiyaa neetwoorkii yookaan miidiyaa wanniitti inni gaafatanii uummata hundatti nuuf himtanii akka nu duraa kaasan kun gaafiidha sun wannittidha kanaafuu na jiraadhaa galatoomaa isaan lubbuu ofii wareeganii nuti wanti nuti goone kun akka MN miidiyaa madda nageenyaatti guddaa ta'eetii miti garuu warroota hafansanis inni deeggarra isaan kana malee tokko dasee jira tokko Addis Ababaa jira tokko kan deebi'ee jira jedhan warra du'es inshaallah ni daawwanna ta'a guddaa ta'e sun taa'e hanguma dandeetii wajji jiraachuu abshir waliin jechuun waan guddaadha isa jedhuuni asitti argamuu dandeenye egaa rabbii warra du'an saniif haa araaramu isinis jajjabina rabbii isiniif haa kennu rabbii subhaanahu wa ta'ala isin baga haftan lubbuu amiin isinillee nu jiraarraa jireenya keessan lammaffaa kana kan tawbaa kan ibaadaa kan jireenya gartee rabbiif jiraatanii ittiin duutan isiniif haa godhu amma booda yoo qabsoo isa gartee ergamaa rabbi jedhan san taate malee sallallahu alaihi wasallam lola islaamaa kana hundi keenya hin jaalannu rabbi nurraa dhaaba immoo egaa rabbi isin haa jabeessu amiin inshaallah اللهم صل وسلم على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته